لا أموت جدي أو إذا جيغاتي سميتين قال لي فنجان مورين كنا مرة سما فنجان تو فتاتي برا قلتو بانجران كما قدا عما يوسي تسرى باسي سرافيسا جارتي تيو دينغرو مانا جما كي بتاتي بونا كيسي دنفيسا حبيبي كو بريدا كو سنجدا إجاكي سلالا السلام عليكم جولي توبيا وعليكم السلام جميع يا أنا كنوان harargeen ganama brother ganama manabanan achuman deebite ilmahaara dhawlaal yoo balleessite kabar kiyaare balleessitu malee ilma haadha raawsiin hin jettu barra ati maal godhaa atamma sitti miyaan si'iin abadan osoo waqti fedhe galee mucattii takka wal janaajannee jechuu sitti ma harargee bakka wal jaalannee wal maraachine maan naan jette beeta yoo kaatee badde malee na jala naan jette ansi ajjeesa naan jette akkaataa makkatti maarii fikirii koomeentirra deemte sabboonaa kiyya maalii kiyya ciikota siin jettu tana takka koomeentii cuftee poosti goota waan gootu hunda naan jette. Gilsudha ka isaanii bar waa hundi isaanii gilsiidha. Ani koomeentii waan ofii kiyya riippilee hin deebisin akkamitti itti gaafatamu. Meeshaa barraa argee takka naa barreessaa garuu amala isaanii natti himtani badii koomentii akka barreessisullee taate maa anallee dubartii baay'eetu diyyuutu na godhata. Diyyuutu na gooti porofaayilii kan amma porofaayilii laal jiikonni Oromoo ka tiktookii fayyadamtu kana keessaa parsentiin 20 ol porofaayilii na godhatti. Maafuuza ati ijoollee argeeti meeqotu rabbiin natti himta. Yoo ka hinaaftu taate anillee na rakkita beektaa xiqqoo. Namanuu qabdi biyaansi rakkeesii malee waan jenne malee. Meeqoo maafuuza tanarraa adda baafadha. Koomentii fi nama porofaayilii na godhatu agaraa aarraan immaa naa dhumate. Ta porofaayilii godhatte san wajjin hudhee isii biratti si ajjeesa naan jette. Arrabba lawu. Harkatti sababa wal ta'urra jedheetumaan. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نجاح يا رب سنان. جرتو. جر الحمد لله. Maafuuza. كيار ما ناسو جرتو. أوي. Aboo maali naasuuf jira waan nasriin naasuufsiisaa jiru hin beekun. Afaantu na arge. Argeedhaa si'atis. Alam bala. Oromoo dha. Atentaatu Abdurrahman networking keessatti maafuuza ko laal amma anini waan kanarratti ati nu addunyaa ta'anaaf kiyaareen jirtutti dhugama dubbatta ani haadha manaa Harargee fuudhuu barbaada ijoollee shamaraa Harargee fuudhuu barbaada sababni illee ani haqa isii hin guutaa waliin dhabnu isillee nan arrabsitu anillee arrabsuun yoo awwaa balleessite lolti malee anu waa hin balleessu yoo barbaade jimaa kiyyallee mana bitadhee galee qamaa ala keessa zooree giroo akka kiyaar kana fa'a alaa futti jedhee waa qiqqicadheellee hin galu waan barbaadu manumatti simool irraa haa godha malee wanti ala na baasu hin jiru waan ta'eefi kanaaf walii gallaa jedhe kiyaar ammoo mirqaanni manattuu namaan dhufu naan jedhe kanaafu mi'aati maal jedha tokkoffaa kiyaar mirqaana alaa malee kamanaa hin barree silaa kamanaa bareedee akkas hin jiru ture. Baay'ee maali fi barcaa namni kana maali fi alatti akka baradhe beektaa? Nasriin haalaa fi amala qabaa ganda keessan deddeemu laffaa doorii hin jiru dhugatti ijoollee argeetu wajjin jiraachuu ni danda'a. Kakka kiyaar kun ni du'a zeetatti ni ite wallaahi Nasriin dhala Esa berarti zeeta koi. Danfistee sinna ite. Ganama kama buskuutii ta'e of arga ofuma buskuutii nyaachuuf lafa ka'e. Ganama saambusaa ta'e bula jedhe. Yeroo zeetii Maaliif haala misirratti dabaluu akka hin daganne. Agbaanaa jiru kanaafuu jechuudha yaani siin taatu dhugaati yoo amala jijjiirte malee siin taatu dhalaan argee. Baay'ee akka amalli kiyya gaarii ta'e. Nagoo ga'e yoo nama dhugaa dubbatu miira keessa hin beekta miti
laal nasri in beeytamiti rekin hojii habashaa kana wajjin xiqqoo yeroo ta'e tokko jarooliin na utaalchisaa ture. ከኢንተርቪው ዱርይቲን ተከየቹ በነገራችን ላይ አስቸጋሪ ጸባይ ያላቸው ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ነን። አንጀት አኒ ተዳሪ ፍንተው ዮ ዋይፋይ ነው ጎደተ መለደ በቃ አማኔ ዋልኩ አዳሪ መለ ተዳሪ ፍንታቶ ዮ አኩ ዋይፋይ ሼር ነው ጎደተ መለ አንኬ ብቻ ደንደን ተው ወደ ነው ምጀት ይወርሞ በቃ ማለት ነው ረንተው አቢብ ተዳሪ ከሰው ገልተበር تداري كذا أنا رب ما شفر على رجينا تافودو ملي كاكيارا كون كابو بيتا أنا جايز وامر فوي فتو نبغرو نقادو بتو في أنا أرسيلو سون فودين دوم بربادو شفر أرسيلو فودو بربادا غرو إلكتريكي لما بوزيتيف ولي تنتاني شفر أرسيتي فرار جيتا كوسو ولي فوتي ولي إنجل تيمانا تكيسا يوكين أمو مساعد إنفودا كجتو كنا سنان تيارسين الدلنسي سنان ربي جدي سنان قرآن ربي مرتدي معه كان أقرأ ونفتلال غنم لفاقاته قرآن ربي دين هو غنم ربي تجدي وانا سري وي بافتي سيركن उलागा कबारे करमा चल जानी थी मेरे यो इसीन सी डलू बातें यो यानी रखनी वही तो गुजराती मलें तो لا كان وانتو كما فوزاتي جلال والقوم سنبر باجسو دبرتين أبا في دقا فدير عرسيسي تيروم تو أكا مسانون دفتو سرتي بيتي سيغالي كان نجد تكين بر باجسو أرم جلقا برا كارار كي كم فوريني بجيشارة نانا يمتو ديوان سودا ديفي سيغالي أنا فيزيل لكم مري فتت تسوال رنو قبو دندتي السلام وعليكم السلام ورحمة الله أكم نجافة يا دكتور سنان جرتو جل الحمد لله مافوز كيار ما ناسو جرتو أوي أبو مالي ناسو جروان نسري ناسو سيسا جروم بيكون أفاتو نايجا أرجع داسياتس أرم بلا أوروبودا ليه كنتاتو أتنتاتو عبد الرحمن نتوركي كذا Maafuusaa koolaal amma anini waan kanarratti ati nu addunyaa ta'anaaf kiyaareen jirtutti dhugama dubbatta. Ani haadha manaa kaara argee fuudhuu barbaada. Ijoollee shamaraa argee fuudhuu barbaada. Sababni illee ani haqa isii hin guutaa waliin dhabnu isillee nan arrabsitu anillee nan arrabsuuni yoo awwaa balleessite lolti malee anu waa hin balleessu yoo barbaade jimaa kiyyallee mana bitadhee galee qamaa. Ala keessa zooree kiro akka kiyaar kana fa'a ala futti jedhee waa qiqqicadhee illee hin galu waan barbaadu manumatti simool irraa haa godhan malee wanti ala na baasu hin jiru waan ta'eefi kanaaf walii gallaa jedhe kiyaar ammoo mirqaanni malattuu namaan dhufu naan jedhe kanaafuu dhiyaate maal jedha tokkoffaa kiyaar mirqaana alaa malee qabanaa hin barre silaa qabanaa bareedee akkas hin jiru ture. بايزوي مالي في برجع من أمرك أنا مالي في على كبر البيتا. نسرين حالا في عملك أبا دم دقيس عند الدمو لفادوري هنجو لقيت جولي رجيت الجنجرا جون دندا كاكا كيار كل ندوا زيتة تنيتي والله نسرين ده إيه سفرنا تزيتة كوي دم فيستيز نيتي ganama kama buskuutii ta'e of arga ofuma buskuutii nyaachuuf lafa ka'e ganama saambusaa ta'e bula jedhe yeroo seetii maaliif haala misirratti dabaluu akka daganne Ammaanaa jiru kanaafuu jechuudha yaani siintaatu dhugaati yoo amala jijjiirte malee siintaatu dhalaan argee akka amalli kiyya asagaarii ta'e nagwaaga'e yoo nama dhugaa dubbatuuf miira keessa hin beektamiti laal nasri hin beektamiti rekin hojii habashaa kana wajjin xiqqoo yeroo ta'e tokko jarooliin na utaalchisaa ture ከኢንተርቪው ዱርይቲን ተከየቹ በነገራችን ላይ አስቸጋሪ ጸባይ ያላቸው ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ነን። አንጀት አኒ ተዳሪ ፍንተው
Yo wifi na godhattan malee dee bakka amanee waan Adaan malee tidaarii fintaatu. yoo akkuma wifi share na godhatte malee hankee bichaa danda'een ta'u jedhee nu jetti Oromoo bakka waan goonareen ta'u. Habibi tidaarii keessa yoo galte bar tidaarii keessa ani rabbummaan shamarran argee natti hafuudhu malee kaakiyyaa rakkoo hin qabu beeyta ana jaayiz waa mara fooyyeffatuudhaaf garuu dhugaa dubbatuu fi ani arsiillee osoo hin fuudhin du'uun barbaadu shamara arsiillee fuudhuu barbaada garuu elektirikii lama pozitiivii walitti hin taane shamara arsiitiif argee takka osoo waliin fuutee waliin galtee mana tokko keessa yookiin ammoo masaa hin fuudha ka jettu kana Sinaan nutti aarsin nu dallansiisin nutti rabbi jedhe. ammoo sinaan quraana rabbi mormitti maalo kana bira yoo dhufte laal ganama lafaa kaatee waa nyaata quraana rabbiitiin hoogganama rabbitu jedhe waan asrii wayii baafatee seera kan Ulaagaa qabaree kan macal jaaniitii miti. Yoo isin si dhaluu baatte yoo yaani rakkinni wahii tokko jiraate malee hin ta'u. kana waan tokko maafuusaati jalaal wal gowwoomsuun barbaachisu dubartiin abbaa feetee gaafa dhiira arsiisitti heerumtu akka masaanuun dhuftu sirriitti beeyti siigalee kana tekin barbaachisu anamma jalqaba irra kaar argee kan fuudhiniif jechaadha naan ayyamtu jedhee waan sodaadheefi siigalee anaaf isin lakkumaree wallahi nama jallaadha namni kun ittiin qabamina irraa fagaadhaa malee yoo itti qaban dhiira Kamaal wallahi yoomin dhalaadha jedhe Mr. Qaadi saala isaa dubbachaa hin jiru waan dhiirri fakkaattu waa godhuudha malee duqeetaa mati immoo sirriitti dhufte nash qaabbatin kanaaf jechuudha TikTokii irratti jechuudha nama jallina nama barsiisu jallina jechuudha jallina minde anamma konfidensiin argadhaam yeroo ni dandasu yeroo nufi ergu anamma konfidensiin argadhaam yeroo ijoolleetti jechuudha jinjanaa kana dhukkee irraa kaasuu faatotii tarreetti galchee hamileen argadhaam hooraan nagareessan maanyaallikoo Kamaalii nama umriin isaa hangana ga'u wareeda jilba jedhaa dubbataa jechuudha abiitti galbii adeefati walii ta'an yeroo isaan jedhanu ineeminis sammaanyaal na maala ta'u inde namni akka Kamaalii iyyuu miidiyaa irratti dubbataa jira ayyoon godhe jennarraa fokkii jinjala dukkeerraa kaasa barnoota jallina nu barsiisaa jira wallaziina wamamtuub wanafaraat almushkil jedha rabni yeroo dubbatu wahada wamajnuun ilwa ay kame hojii keenya adhu wallaa lazim والله انت نفر مشكلة زيادة كادوكو والله كدير كل فينا واموف نما جتشي نما تلفاتو نما كديري دبا ربي تيك توكي جتشو مورا مراتو تاتي بكا مراتو نتو والغانو دا شيكو تين كينيا جرو رفن هنگمدو isaan seeninaa osoo hin jedhu akkuma sana artiistoonni keessa yeroo dhufan hin gammadu wallahi summa wallahi osoo akka kooti artiistiidhuma oromoon jaalladhu fooloo gochuun jaalladhu ani tiktokii kanarratti because they don't deserve this kanaaf hin ta'ani beette yoollee dirqama fayyadamuu qabna jedhan dhufanii jechuudha waan nu ilaallata jedhan wayii waan faayidaa qabdu wayii waan artiistota madaalu waan isaan fakkaatu wayii short message ergaa gabaabduu wayii jechuudha asirra kaa'anii osoo deemanii gaariidha artiistonni oromoo pilaatfoormii tiktaaka jedhamu kana fayyadamuu hin qaban kabajaa isaaniitiif isinii galaa jira miti sheekkotiin keenya pilaatfoormiin irratti miidiyaa hawaasummaa kana hawaasa keenya barsiisan baay'ee jira kan kabaja isaaniif maluun adeemsisuu danda'an tiktookii jechuun ganda maraataadha ganda beelanni jechuudha harreen booyyeen qarqarroon fardi sangaa lukkuun cuucilla bukureen hundi asirratti wal geessee asirraa maraata fayyaa dambeettu wallaala beekaa dambeettu isinii galee wallaa isan jedhaa jira baru wallaala maraata dambeettanu ganda kanatti hunduu wal qixa ganda wallaalaan beekaatti mataa gara galchee arrabsuu fokkuun kana caalu jira
Ganda namni guddaan ulfina qabutti salphatu bakki fokkuun kana caalu jira. Ganda hayyuun goonni jechuudha beettee asitti akka ootaatti tuuffatamu abbaan fedhe irra bahee fincaa'u ganda fokkuun kana caalu jira. Natti himamee jira yoo ta'e jedhe hin jiru. Kanaafuu maluuf bakki kun jechuudha artiistotaaf. Because artiistii jechuun sheekota jechuun namootni hawaasa biratti bakka gurguddaa qaban akka huccuu adiiti. Miira keessa galanii dogoggorri xiqqoon isaan hojjetan namoota baay'ee narvas gochuu danda'a. Sinii galee. Namoota baay'ee dogoggorsiisuu danda'a. Kabaja isaa waggoota dheeraaf ijaarratan harkaa burkuteessuu danda'a. Kabajni kun akka salphatti hin dhuftu obboleewwan. Namni guyyaa tokko dogoggoree yoo jedhe waggaa 1000 yoo gaarii hojjete jedhe dogoggorri inni guyyaa tokko jedhe sun sammuu namaa keessaan badu. Kanaaf jedhee of eeggachuudha qaba jechuudha. Artiistiis ta'ee namoonni gama amantaatiinis ta'ee akka sabaatti hojiilee gurguddaadhaan beekaman jechuudha. Kabajaa isaanii san eegsifachuudhaaf. Kabaja maallaqaan hin bittu baay'ee. Nama maallaqa qabu yeroodhaaf itti fayyadamuuf jettee ashqaabbatta malee ulfina diippili ta'e kan keessa keetii madduuf hin qabaattu. Kabajni uumama hojii kee irratti dipendi ta'a. Kanaafuu gandi kun isaan hin madaalu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe sinii galee. Wallahi isa dhugaan jechaa jira. Yeroo baay'ee dubbatama. Waa'ee Kamaaliitiif waa'ee Kadiiriif jechaa hin jiru. Kadiirii too far baay'ee namarraa fagaatee jirudha Kamaal Abdallaa. Kamaal Abdallaa osoo uumamni kan maali? Kamaal Abdallaan ergan bareedee waggaa tokko mukaadha. Namni tokko nama beekuun hin jiru. Because hojii inni namni kallattii adda addaatiin beekamuu danda'a. Kamaal Abdallaa ijoollee sirbuu baatee jedhee ilmiidhaan, qur'aanaan, hojiilee gaggaariidhaan jechuudha. Gad ba'ee ka'ee hawaasa biratti beekamuu danda'a. Namni kun ilmiidhaan hin jiru, sagaleen hin jiru, gootummaan bosona keessa hin jiru.